warra nagyaa rabbii sinaa godhu warra walii galu rabbii sinaa godhu dubbii ala deddeemu taa dhalaa jala deddeemu dhiisi azaayiqu guyyaa gaarii rabbii siifaa godhu ilmoo khayrii rabbii siniifaa godhu ilmoo diiniif duniyaa tatti ooltan rabbii siniifaa godhu mana hidhaa sanittis wanniin farramee anilleen isiillee farramsiisee si baase amma booda waan akkanaatti itti gaafatama fudhannee astaa'ee waada faayizaafis wanniin galeen gaafaan si dhufuus yoo inni lamada waan akkasitti deebi'e sii miti anaa hidhaa sanitti deebisu waan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee kan muslimaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa hundi keessanuu ilmaan oromoo baganuuf jiraatan nutis ni jirra kunoo arraan tana guyyaa lammaffaa mana ibsaamiin jennu gaa ibsaanii dhaa dhufe mana faayizaa لا جاها mana ibsaan nure waylol taajee tiir لا ما تندل manni karaa kafaluu didisanii jette أحمد قبلا مري faayizaan akka lolle manni ibsaan kiraa kafaluu didisanii jette kan jennee fi beekaa manni faayizaa jirra jee faayizaa biratti argamna ganama kana hojii dheeyitee haa galatoomtu turaanna diddaa hujeetiin na onna jee akkasii haa galatoomtu waaniin anjeen na kabajjee na dhageesse magaalaa tana keessaa faayizaan baar malee nama kabajuun qabdu jaan duraanu ibsaanu gaafa isiin asii dhagaa harka guurrattee jala fiite fiigaa deefa sokkaachina bira dhufa mana kee anis achiin gatariya akkasii haa galatoomtu na wajji dheeyitee ganama kana waa hunda fittee isii asitti deebiseetiin ani qismitti deebi'ee ibsaa fidee dhufee ibsaa dukkaanarraa bishaan bitu jira dukkaanarra gore akkasii haa galatoomtu unoo ibsaas baasee naa fayyamte galatoomiin siin jedha. Tamam amma asii maal itti aansine aruusa. أروزيني Akkami walii galle. أكم جنة ولي قد نادي Khalaas niin baasaa hogguun baase akka duraanii sanitti akka ganda keessan deddeemne nagayaan fuusifne manuma tokkichaa kana keessa siif intaltee hojii jiraattanii jennee waliin galle. أكسي ولي قد نادي Kami walii galle. أكسي ولي قد سنجد دوين في الأرض ولي قد Isii iddoo kan maaliin fita? هاي طيب دو بس أنا في خبابتين Akkamitti dhumtii dubbatu biyyoon hin fuune. أكمل فودني أيوة فودو ولي قد بارها دينام فيني Karaa nagayaatiin hin fuusisaa akka ganda keessan deddeemne siin hin jenne takkitii tana naa jemii jee haaya marabbaa itti na hojii hin baafne. Akkasumi wanni wakkaate san maali? Haa takka fuudhu takka booda akka ganda keessan deddeemne dhaabar wanni wakkaate rabbiin beeytolla. مش عربي بياخد من عربي من قراين بيخلص أنا وقعت بتلفون Waraqaan ati wakkaate maali? Takkitti haa fuudhu takkitti booda yoo ganda keessa deddeeme. لا أنا رجولين قال لي بارنا رادي زخاسة قري ما راسه Duuba maa wakkaataa yaa? طيب ما وقعتها كلنا عن جتة Amma exaamine kachitti masan eeganaa wakkaatan alhamdulillah jaan hojii. لا أنت أنا خيسن جروقا أنت أنا كنا قولين قال لك خبارة ما في تبي Yoo takkitti fuudhuu dhoorkite isiitu hidhamaa. Yoommoo inni takkitti malee tabiraa lallaale isa nuu deebisaa jette keessumin. Hayi ati maal wakkaate maal farramte? بار ما راسه إنت ساعة نرى قولين قال لي نودي سخا Ogguu gurbaan katabuunda keessu waan ها كذا قمال جا كذا بيفاني دبته كذا بيقربان جا takkitti amma jala deddeemu sana haa fuudhuu. لا قال لي بار ما تنان دي بيجي سخا Akkam walii galle? أكسي ولي قال لي نافت Bar wanni ati wakkaate maaliin jibaan? أنا ونيني وكي مالي وكي خايس ما كباس وكاي Isa okkoo qofaa maqaa. طيب دبا مالو إني براتا خايس جرتو باحث فيها Namichi intaltee as dhuftee ilaalaa jirti. Takkitti sana haa fuudhuu je. لا أنت أنا رجع حتى نسينا قولي خلاص أنا في قولي تنسينا قولي كل مالي Tanaanaas godhe. تنسينا قولي مالي نجس تبي كسان Kalaa tanaanaas godhe مالي takkitti kana fudhadhu. من فرد وتنا لا فردوان تفوده يساتين فرد ليش فرد مالي أنت تجرا مالي فرد درين Akka ganda keessan deddeemne qaba. ganda kaisa kana yadan da nin dan daratte mi kan sai yaben isa nin dan danin garcha isa khalas akai sin gana wana kana la ba su banu disi ga wana kana kana akhi mun rar wa malena dubisin wai Diddee jechuun amma siidha jechuudha. ana dia bisa dia bisa sodan nin nin dia bu mala fan ni frain bi ka frain ba dara biyo nin bisa wallale Ifi fota deemne. wa qawa kan tu wa kan ka ma nan ga batina jetti hay ma ra zo ita sa Allah intalti guwaa fuudhaa dubbatan sukkaaraatti kaan. ma su kari ma na ko Nagayaan jaabola kee kasii miti. les dubana kana les wana kana jetta mali jechu jira mali dubbachu jira mali jechu jira diyan mali nin jechu jira tum mal hay Allah sukkaara sitti hin لا سكر نقوم تبار لا كسب وقاست يجزي توهنا عفورة صارت وكان عندي فوجي وكان nagayaan jaa. Keessa silaaluu fi ليش كيس أنا لا في متى خير يا سي خلاص khayri. Ibsaamine wulee mee takka haa fuudhu. Mee mana kanaa gata haa fuudhu. أكنا فاجي Tumsin taatee. نافتا ده ما نانتا نيا Mee ijaanaa karaa irratti kana dalaalaalu. أكنا فاجي Baatoo gurraatti muratee akkana ija ifilatee adeemu. مدي جفنا ده ما ده مرة كويس لا أكما أنا ما أكما دول تعدي مو ليش يعني كسب ده مو متى Duuba ifiif dura dabartee أما هجما haa دي ده فدو بارس فيان دوغان دوغا Ifiif كبير dura dabartee oggis ilaaluu re.
Aya kamera tayi la jani lalin jettoni. Ilma lalo miti ala bemire matoni ni radu baju juro. Amma takarara duru dem to ala luga. Hadi da sanje tun da ne da man dare kadi si mana galo ajo tuni ndem. Sani ma bani zai. Ma sani mo fe miti duga duga kabdi mi akana mata ko duba do ya khalas indan doji waye kanya kana kai zabe. Khalas mo do ya kai zabe. Ani sakaba jeti mi kana jupa Gofa tango jira. Gofa tango jira. Galatomi ulfadu. Mata mana lo kusa duba na gira. Amma le kabaju mate la lufi. La khabaja yani tun sin khabaja dugatti. Galatomi ulfadu rabbin gudan sai khabaju akatina khabajetti. Amin. Nage anze ayiku. Amin. Ilmoto na ilmo khairi rabbi sifa godu. Tasifi ifsa wali garti to agodu. Amin. Ta ifsa na kasratin fone ko to rabbi agodu. Amin. Jollu matana lale ifsa amine managale faizati yake jawolu tabira qalat illa li rabbi sa godu. Amin. Akana feda. Akkana kono. Rabbi guyya khairi sifa godu. Amin. Ilmo guddatu rabbi sifa godu. Amin. Tanage andeise ilmoon tun gurguddattee fi itti ooltu rabbi si haa godhu. Amin. Ilmaan kabajaa qabu. Amin. Ilmaan diiniif duniyaa Amin. akkasi. Akkana. بيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله أسمان فايزة دعاء قوني دعاء انت المرقواتي ربنا جانا يخو براك عبدي نما يرو تنتي جارسا وجو لولولي والنجومتي وكم ربي تبجوف أني قوفتان اتقول جرا إسينيس نبيتي أني سيسين بيغا ودو نما براتي قوفتان كنا وتنقلو daawwattoota kiyya faayisaan garaa qabdi maaliif akkas gootanaan hin jeeyinaadha. Saniifuu haa galatoomtuu naa fayyamte isaas baase jaarsa keetii soreega achiin kutee ammaas. Lolaattanaan jaami. Isa guyyisa jaasbii itti hidhanii hidhamanii. Asbii ittiin seetumaa qoy. Akkasii daawwattoota keenya gadee bunuu fittee jaamsee bishaan illee nuti kan jaartiin teessise. Bishaan aadaa qabnaa bishaan maaf hin kanneen. Kunoo gurbaan dala jala bade kana laa harka daawwattoota biyya tana waan adda addaatu jira. Akkanumatti jaarsi jaartii mana dhiisee ilmaan mana dhiisee firaa manaa kan kafallee waan qabu kiisha kaayatee baduufaatu jira dhalaa jala. Gaafa booda ammoo ifii dararamanii nama dararan. Gaafa isiin kadhattu kara nagayaatiin aboo mana gali hoottuu ilmootee keessa gali gaafa isiin jettuun ni diti. Amma immoo bilbilaan halkanii guyyaa dhiigana dhaabeeti isa biraan dalaga see olleeni. Baar rabbii jiina koo jee halkan saa sagalfaan adda wala. Koonkoon na jeeftee uummanni na tumanii. Jeen na dawwala. Intalti sammaa dhuftee sallaalirree konkoo maas hin fitin dabra galte san. Amma deemnee si boosifnu. Deemnee si boosifnu dhala san. Silaani feetaa? Lola. Wana boosifta wayin jibbaye. Aadaa bu'aa wana boosifta wayin jibbaye. Amma akkuma dhugaatti kaa deemnee karaa nagayaatiin si boosifnaa kam jedha. Galatoo maa gatiin boosifnaan. Barni fada fuudhee. Maa kubsiita akkasiin fitin ijitte. Fiddeewa. Yoom fitte maatu boqon qonna jeeftee na dawwalta. Itu manusia kita tentang kayak ngapain ini pinjam gitu. Silaalte dhuftee silaalu jirti. Ada apa? Silaalte ibiddi si haalaan. Daawwattoota kiyya anamma booda ibsaa dhagayeewwanii siif. Anamma yaada kee ilaaluu fi waan san jee malee kaameraa si ture jira. Ibsaan amma booda yoo kunoo jaartiin garaa qabdi. Dhiirti takka gaafa fuutu ani fiifiin fuudhee fi miti fuudharra naman deeggaru xiyyaa fuudhee jee. Ani akkiin itti fuudhee jaartii nagayaa tan dhukkubne ta garaa hin qabne osoo jaartiin garaa qabaattee fakkeenyaaf da'iifa taatee harka rabbii jiraatte yeroon fuudha yeroo sanii miti. Gaafa jaartiin san deeyse fuuta jechuudha. Sanuu jaartii ayyamsiiftee jaartitti himtee isiin si diddillee fuutee isii amansiifta. Sanii ala immoo ka ilmoon mana keessaa waan qabne waan qaban kiisha kaayatanii jaartiin kiraa mana hin qabne mana abbaa keessiin taane mana arabaa keessa dhiisanii waan qaban jalaa fudhatanii harmallaa biraa jala deddeemanii saniin fuudha jechuun gama tokkoon jaarsa jaartii mana dhiisee osoo jaartiin kiraa manaan irraa kafaliyatteenii jala iyyitu alaa ta biraa jala deddeemtu san isiisanis numaan ajaa'iba. Isiinis dhala ta mana jirtus dhala. Ani maali ta kiraa irraa kafaluu dide maali osoo hin jenne kaatee ta jala deemtu sunis yaa rabbi biitituun biyya yaa rabbi na baasi taan baasi ana naqi jaaniin se'a dhalaani. Du'aa akkasii godhachaa bultiin se'a. Eemma kana ka jaartii irraa kiraa kafaluu didee waan qabu kisha kaatee deddeemu hogguu ta biraa niin heeruma jettu
ana hoo boru akkam godhaan osoo hin jirre waan akkanaafaatu jira biyya tana. Akkasii isiin isaa galatoomtu waan hin anjeen fayyamte duraanillee seenuu baaddu'anii seenee isaas baasee ani fuula daawwattootaa duratti faayizaas galatoonfachuun fedha. Gama ibsaatiin ammoo dhaamsaan qaba. Dhaamsiniin ani qabu ta ibsaa jala deemtuufis dhaamsa kophaatiin qaba. Ibsaadhaaf dhaamsiniin ani qabu mana na dhufeeti niin fuudha akkana faayizaas malee namni danda'u hin jiru itti naa himii jedhe. Fuudha guyyuma sanis waan takka takka irraa tuqee farquun dabdan viidiyoo. Akka nama tokkootti fuudhuun mana takkittii tana firaa isiirraa kafaluu didee ta biraata fuudhu sun tami. Tunoo tami. Haati ilmoodhaa ta ilmoo garaa qabdu. Tuni gara godhatteef garaa qabdiif yoo alabbee fuudhee hin beeku. Ilmoon ni himaadha. Rakkoon isaa alabbaaftu hin jirtu. Odoo ishiinuu waan akamaan deetu qiraa manaa hin qabne maallaqa waliin qaban kiisha kaayatee qaam biyya wayiin godhatee ganda keessa deddeemuun akka nama tokkootti tasaatii miti. Dhiitee qabadhu jaartii teetii hojii walii gali nagayaan mana kee jiraadhu. Ta biraa isii gubbaan fuutee bulchuuf harkinuu siin geenye. Harki siin geenye harki siin geenye ogguun jiru bulchuun dandeessuu miti. Namni akkatti jaartii lama bulchu beeku akka shariyaattis heera itti bulchan akkatti fuudhan. Jaartii agabsanii tabiraa fuudhanii tabiraatiin bulchaan manaa lakki reeffatanii no suni sirrii miti. Jaartii fiitii fedhinnaa waan barbaaddu guutaniiti dandeenyaan tabiraa fuudhan. Ammoo kun akkana jiru fuudhii miti. Bikkuma sanuu hin geenye. Jaartii tee takkittii qabadhu bultii tee ilmoo tee kana tan diddaa faayizaa miti anuu waliin dhiisu. Yoo yaada qabaatte asuma fuula daawwattootaa dura dubbadhu kaameraa toostaa guddaa. Viidiyoon tun boruuf naafis ragaadha. Isiin isa kalaas yoo kanan juutti kan deemtu taate anillee kalaas waan ati hanjatti irraa magu duraanillee beeku wal dhabbii taniin itti manaa gabbee niin fuudhaan wal dhabnee ala gabbee waan haasuma isiin haasatti irra dhaabballeeti. Kaalii shakkee yaatiyyatti qaditti qami dachisii dongorti. Namni tokko wal mariitee tumoo deemee wanni dura wal dhabbiin xiyyaaf tasiita duraanii wal dhabbiin xiyyaaf tasiita duraa niin fuudhaa irratti an manaan deemne. Anaa goban qabna laakiin ammaan tana hagalaatiin deemaa maammaa gattee kan mara wal dhabnee mire. Tagalaatti himeetiin jira bar yoo gala feeten hundi hojii galla xiqqishoo booda namuu galuuf teenya jeenan faayizaas itti himeetiin jira. Galtu yoo niin galeette haadha mana keetiiti. Hojuun biyyaa qabdan irra galtee teessus rakkoon qabu suni walii galteen ta'uu qabdi. Akkanuma lafaa kaatee faayizaanis niin galeettee deemuun la hojuun qabdan wal mariidhaan. Jaarsi as jiraatee isin achi jiraattus rakkoon qabu ammoo wal mariidhaan deem gaggeessaan jaarsarraan dhufuu qabdi malee akkanuma kaatee jaartiin fi galaan deemaan murtee ifi firraan qabdu. Wanni inni irra jee kanatti illee na dhaggeeffadhu deemisa wanni irra jee na dhukkubee garaa godha deemi dalaguun danda'uumi kanarraa xafashee irra biyya yoon hin gale wayiin ifitti haaraa. Sambira akkasuma kanaan maratteetuma gallaan akkasii galuun jira itti maluun deemaa baru ganamaan deemaa. Nama ijaara baate fakkeenyaaf dhaggeeffadhu siifin himaati yoo kartee hanganuma namni utaaleen ba'u yoo duraan garte miin tokko ala jiraate malee sababa kanan godhatiin galiinsa hin godhatiin tagaliinsaan hin galaan tagaliinsaan maaliin godhan as keessaa. Galtoojii galtan kaa jaarsayii. Yaa inni galiinsa keessaa qabaate galiinsa yoo inni niin gala jira niin galaa itti naa dhuftee damata meeqaan biita na keessa jira. Bu'aa wayin waan mataa kiyyaaf godhe qaba. Sun yoo galataates wal mariidhaan ni galla yookaan kaan wal gaggeessuu kabajaadhaan wal mariidhaan irra walii galtanii akkas ta'uu qaba. Ammootis akkanuma lafaa kaateen hin deeman sirrii miti waan isiin barbaaddu. Hanga isiin daltu faayizaan duraanuu ifiifuu nama dalagatu mana oolteen beeytu. Ammoo sadarkaa amma jirtu sanatti nama dalagaa danda'uu miti. Harkaan jabaatiin waan hudduu keessa guduunfattee deemtuun baasii itti kanni haadha ilmoo teetiiti haadeessu akkasiin jaa warra nagayaa rabbii sinaa godhu warra walii galu rabbii sinaa godhu dubbii ala deddeemuu taa dhalaa jala deddeemuu dhiisi. Akkuma reefu jee rabbi nagayaan si hayyiku guyyaa gaarii rabbi siifaa godhu ilmoo kheyrii rabbii siniifaa godhu ilmoo diiniif duniyaa tatti ooltan rabbi siniifaa godhu ilmoo uumaa guutuun dhalattu tana san hin jennu dhalaa taatee dhiira taatee uumaa guutuun dhalattu rabbi siniifaa godhu rabbi nagayaan si hayyiku guyyaa kheyrii rabbi siniifaa godhu ilmootti ooltan ta'e isinillee walii galchitu ta'alaa isin galchitu rabbi isiniifaa godhu isinin jaa beekki subhaana rabbika rabbil izzati daawwattoota keenya warri viidiyoo tana ilaaltanilleen koomentii jalatti barreessaa fi faayiza rabbi akkanaan ilmoo lama garaa qabdi tanaan immoo irraanfadhe takkaa miti lama garaa qabdi lakkuu kheyrii rabbi haa godhuu fi akkasiin isinin jaa du'aayii godhaaf isinilleeni
arragaa kunoo akkuma waada faayizaa dhufee gaafadhee isiillee naatii naa seentetti guuttee rabbiin haajaa muraada isii hunda haa guutuu fi biyya isiin jettu tanatti illee milkiin riskiin tafasheetiin deemaa miti. Milkii gurguddoon riskii gurguddoon akka baatetti galuu osoo hin ta'in riskii gurguddootti kanneen rabbi kara biyyaa nagee anaa galchuun isiniin jaa akkasii viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaa nuufillee du'aayii godhaa isinilleen ramadaanaatu as deemu jira ramadaana kana warra nagayaan eegee nagayaan lafaa fuudhee milkii ramadaanni qabu keessatti dalagatee milkaa'u naas rabbi isinaa godhu isinis rabbi isinaa godhu daawwattoota keenya.